jechuudha. Waggaa meeqaaf jechuudha. Erga biyya Arabaatti galee hin seenne jechuudha. Intini maqaan isaa maalidha? Irreecha dhaqeen beeku. Irreecha dhaqeen beeku jechuudha. Barana garuu dhaquun dirqama jechuudha. Jiran mucaa eeguu qaba jechuudha. Kakuu baannis deemuun baay'ee rakkoo deemu kakuu fuunee deemnu. Maal tamat? Kootu jira kootu kun wanta walii gallutu jira. Maal Irreecha baranaa akkam garuu jira jechuun narraan bareenye qo'achisi keessa agarsiisa. Akkasitti uffatte Qo'ina fundur wayyaa kanaachi qo'ee irreecha dhabaakki. amma buna danfista. Buna dalagaa kunoo heeruma yeroo ilaala yeroo tokko nama dabba jira uffata aadaa sanuu naan binne haaraa suma durii uffadheen deemayyuuti. Sahara naan bintu namni qo'inaaf kaameeraa nan oskiin akka mul'achuun barbaadaan maal ta'e hindee mul'achuun barbaada. Kanaafuu jira. Amma dafiitti baafadha. Qo'i calleessa mormaa kana laalladha. Guyyaa irreecha. Maal ta'an? Aadaa keenya miti jira maal taate? Aadaa maal gochuu eddare nama uffatte. Nan deema mucaa eegda kakuu. Ati waggaa 3 qulqulluu bara 3 dhaqne ati. Qanara. Bara 3 qulqulluu dhaqne jira. Ana mucaa eega? Mucaa eeguu qabda. Ana masaniiti. Barana garuu nan deema kunu akkasumatti sanuu uffata aadaa nu hojjechiisi jennaan dide. Kaameeraatti argamu irreecha deemu miti. Irreechaaf hin hojjechiisu yeroo kakuu lidatii jedhe. Rakkoon qabu irreechas uffannee kakuu lidatis marakkoo qabaa jennaan dide. Ani garuu isuma qabu uffadhe yaa aadaa ta'u malee eenyuun na beeka bara darbe uffatteetta barana uffati namni naan jedhu jira. Kanaafuu guyyaa irreecha jira suma dhugumaa siin jedhaa jira. Dhageen. Kakuu yookaan immoo diddeemmoo laali kakuus fuudhee nan deema. Atis deema. Bara atumti yaadi dhugaa jira. Bara meeqa dhaqeeraan? Bara isa jalqabaa. Eenyuun sukkaratti jaanjooftitti? Dhaggeeffadhu bara isa jalqabaa dhaggooteetu akka ni manaan baane na goote. Sheemii si ta'uusi? Bara satti aanu lafa dhagaan hordoftoonni qalliin jettaati jira. Bara satti aanu kakuu dee araasi. Anumtu araasiidha yeroo isheen alatti jechuudha. Isatti aanu immoo hin diddesitu. Lakki mucaa akkamitti mucaa baan namoota waan tokko ta'ee nageenya naam sodaa jette. Bara namoota barana akkamitti diddee jira. Yookaan mucaas jedhi nus fuudhide. Yookaan yoo mucaa koo jette immoo mucaa eegi mana taa'e. Ila dubartoonni jechuun barana baatu baaftani. Akka gola keessa teessin mana dubartiin godiyyuu ba'uun irra jiru. Ati immoo isa durii odeessi taa'u baratti waan hundumtu dubartii ta'e dubartiin faarfamtu keessa hoo? Ministeerri dubartii, ministeerri galii dubartii, ministeerri wacii dubartii, nagid ministeerri dubartii, charchaarii ministeerri dubartii, wacii ministeerri dubartii, wuci guddaa ministeerri dubartii, gabii ministeerri dubartii. Bara kana keessa dubartii akkamitti irra teenye mari'an namoo akkam? Adaanis maama annagahu. Jechuun teenye mari'an ashi. Otoo teenyee nagahu kan. Teenyeetu waan si amansiisu sitti hima. Taa'uun Shitaa. rakkina qabu. Teenyeetu gara kanatti finnee garuu jiran akkam narraan bareedne isa durii caalatti bareedee miti. Oromoo faaya araan daradaadedha intala abbaa gadaa. Misirroo lamaan looshaa. Baga geessanii. Mana itti argattee baaduu baastu. Ijoona nana. Ani koo wayyaa kuti jirre edeemuufam. Eessa deemta? Ani horan deemu. Ani irreecha nan deemu. Qalladni. Imma kee jira. Qalladaa jiru bar siireesi. Siireesiidha. Ila amma saatiin tokko ta'uuf saatiin. Dhimmadha.
Ani kunoo kakus fuudhee nan deema. An qalladaa hin jiru. Akka gabaasa nama lafa sana hunda deemtu. Akkasiin uffadhee natti bareedee hin hafu. Kunoo. Lafa sana hunda deemtu. Booddee inni baatattee na abdattee akka mana hin baatu. Inoo baata mucammaan baata. Soo wajjin deemu kan. Na wajjin deemu malee. Kakuun baataa jedhu. Harrakoo xabbasachuu wanya. Xabbasachuu? Argamna? Taada. Kamitti mucaa baay'ee. Kanaafuu dhaqxu bakka sirumoo irreechi isaa hin hafa hin naqamu. Haa Ani ati hafnaan man ta'a akka. Ati deemnaan garuu nan deemu. Maal jechuudha? Akkam. Nu mana nu cabsisee nu raffistee inni xabbasu. Tu argame xabbasu. Silaamaa dhabama guutee naaf Ibsi nyaachuu jechuudha. Jira sisteemeedha tokkoof tokko. Aquun barbaade, mul'achuun barbaada, argamuun barbaada, bakka. Bakka. Eenyuu nayyuun ilaalin anu of ilaalin Qoratteetu qabdu. Viidiyoo of waraabeen ageeffa viidiyoo of suuraa of kaaseen ani kanumaaf hin du'a yoomiyyuu viidiyoo of waraabu suuraa of kaasu abbaan feena ilaalina I don't care imma namaan qabu. You know? Waan qoratte qabdu. Anumaan qoranne kunoo sifaan hin deemaa jechaan jira daffitii. Ani immoo dubartii fooyyine. Dubartii maa fuutee manattoo maal goota maa fuu? Inni mana akka. Manatti mana keessee irra utaalta alatti immoo lakkeechummaa jechuudha jira. Irra utaaltachuun machoo. Yeroo barbaadde mana keessa ta'anii sirratti haasofte yeroo ishiin nan deebattu moo maal jechuudha? Alatti akkam taa'ee. Amma koboori koo waan haaraa dabas yeroo bu'an yeroo kanatti. Kobalte. Haara dabas godha. Atiin qaanabdu silaa durbii Oromoo baranammoo itti caale bareedinni ishii argitee miti miidiyaa irratti akka isaan bareedan hundi isaanii hunduma isaanii bareedamu. Garuu bultee gara mootoo fuudhanii qatiin tulaalte. Luluqqaa hin qoncaa Kursi nyaachuun nama durbii Oromoo barana garuu baay'ee bareedan uffannaa isaanii baay'ee bareedi fuulli isaanii baay'ee kanaaf qajeelteetis. Inna maaliif nama keessaa hafa'an godhattiin gale an heeruma ijibbaachuu fan jira laqaq na godhe na gadhiisi. Si wayya? Si wayya? Na hiiki na gadhiisi jechuun akka iddoo barbaade dhaqu na godhi heerumaan akkatti nan hidhi bara meeqa mana na keesse. Malee mana na ari'in miti. Ari'in maan barbaadu ari'amuun barbaadu dhiisamuun barbaadu dhiitamuu barbaadu garuu immoo laqaq na godhe riilaaksii gochuu qaba. Mataa kor naanna'uu barbaade. Natti tashkarakkaru akkas. Mataa kor. Si wayya? Atakkuma duriitti na bushaarte orma durii. Orma duriitti na. Ani koo yeroo ani koo itti dayyagamiste abbaan koo jechuudha. Ayyoo koo irratti afur fuudha. Wish isuma dhiisimarra hin deebiin irra deemtu na. Ani tokko yoon qammase mataa tokko. Atamma qobaa dhaqxee shir jettee deemta. Achi dubartoonni kun immoo baay'ee babbareedanii natti rirrigatti. Eessa of akkam ispoonjii naan jedhu. Anji keessa gafaa gootee na ilaalte. Toon beekiin silaa hundumtuu wal dhiibaa hin sirba maal jedhamti toon beekiin wal tuttuqaa deemtu gaa. Ani immoo waluma tuttuquu sana hin barbaadu. Akkuma tuttuqan hin barbaadu akkatti kontaaktii immoo hin barbaadu. Ispoonjii kana immoo biraan galu ittiin. Ati sobdii akka nama maalti harkarra kaawwattu sobdii jechuudha. Maanan du'e hin deemtu yoo hin deemte ta'e immoo nu fuudhii deemu kalas. Kana achi kakuu mana taa'ee eegi. Kunoo hordoftoonni. Waa walitti asmaamana walii galu. Yeroon achi uffachu muuzii siniin fida daabboo siniin fida laslaasaa siniin fida haati kwaadu. Maal ijoollee dhabuun kan nu godhu ani muuzii dhabne karameellaan iddoo namaa dhaqa iddoo Oromoon dhaqaan jedhe bakka. Laslaasaa siin fida muuzii siin fida daabboo waan barbaadan fataan siin bu'aa yeroon achi. Kuno abshireela kuno. Hin barbaadu manumaan taa'u bor manatti bori nan argitu bakka. Kuno madana lamii. Ollofeen deemu. Madana lamii. Sababa irreechaatiin haadha manaaf abbaa mana addaan baan akka jedhamu barbaadde irreecha xureessu barbaadde jira. Madana lamii warra. Jira irreecha xureessu barbaadde. Irreechi man xuroo. Hin xuraawu miti nu kabajiga. Kuno irreechi koota. Siin kabaji kun daabboo siniin fidan jee. Muuzii siniin fida laslaasaa siniin waan barbaadde waan garaa keessan guutu. Nyaanna manattu nyaannan irreecha caala manattu garaa guuttanna. Madaana lami. Ani bar. Madaana lami. Na argita jira na argita. Madaana lami. Boru mana. Kot like tasma. Hinuma argita. Galgala immoo maa muuziin finne maa daabboo finne akkan jedhu. Hin barbaadu. Hin naqxu garuu. Hin naqxu muuzii maa finne daabboo maa finne akkan jedhu. Daabboo si barbaadu hinuma dhaqaa jedhe. Waa lama akkan. Hinuma dhaqa. Waa lama akkan. Goorgisii warra. Waa lama. In qalladin jira so an sireesi siin jechaara bara. Asuma dhugumaa jechaan jira. Kidaan irratti guduru ani sitti bee. Ani sitti bee. Ani maqaalee kana natti waamin hin barbaadu bakka ani.
Nan deemaadha. Deemi naan jedha afaan tokkoon. Akkamitti? Mucaan eega atumti dhaqi basha'i kottumee jettee nan gadhiistu. Niitiidhaan maaliin taane jira? Niitiidhaan maaliin taane? Maal fa'aa ta'us? Waan barbaadde ta'uufi gaa. Akkamitti? Hin cunquramuufi, hin jiguufi, hin ciisuufi. Jira daa'ima ilkaanuma kana argite amma nani ilkaan akka saddaatu kana. Hin cunquramuuf, hin jiguufi, hin ciisuufi. Lukatti kufu. Lukatti kufu. Wayya. Niitiidhaan maaliin taane? Gaafa dura kufne miti maa? Kufne harka fuudhaa. Maal jennee lukatti kufne. Jaarsa nam-sadii kuffisne. Sanaa booddee koo jaarsa nam-sadii kuffisuun keenya luka namaatti. Harka fuudhaa kennu kanaa booddee niitii mataa ishee irra cinqiraatii ishee irra ishee buufee. Masawaatiin sun waa gatiin sun hunduu kan kaffalamu. Mataa korrinna baateera. Irsa jechuun ikkoo gatii kaffalee fuudhetti booddee immoo icci ishee go'achuu. Ishee akkasii hacuuca jechuudha. Kunis hin baddu ammaan akkamitti kan hin beekne. An akkatti bulaan jira jechuudha. Irsa ikkoo ani irsa. Irsa jechuun akkas go'a jechuudha. Gaaffiimsa. Gaafa duraa gadi ji'eeti booddee immoo mataa ishee irra jetaa jechuudha. Gaafa gadi qabaa jechuudha. Gaafa duraa lukatti kufee gadi lafarra jengalatti haadha abbaa jala. Gaafa kaa immoo luka ishee irratti kufa. Gaafa duraa jechuudha. Iddoo achi mana geesse immoo akkas dafachi go'achuu asii gadi. Nagaan siniif haa ta'u dhugaa ijoollee dammaaf damma makaa warri dammaaf damma shushuu ayyaana irreecha baga nagaan keessa nuyi shwaa singochuuf fata zana singochuuf malee nuyi rakkina tokko hin qabnu haati manaa koo jaartiin koo irreecha hin naqxi anis nan naqa ani egaa beektu obboleessi keessan qimamii kana la bareedduun tajaajii kana beektu miti nuyi siree irratti sirriitti walii galla viidiyoo irratti isaati. Kanaaf homaa rakkinni tokko hin jiru wajjin shwaa namni wal dhibu hin jiru siree irratti abadda. Siree irratti mana baay'ee wal dhibu. Akka? Gabri'eeti. Estimation. Ani illee mana bulee namaa bulee aga'ee beeka. Siree irratti akkamti wal dhiba dhiiraaf dubartii? Sireen koo wal nama qixxeessaa jedhama. Sireen nama qixxeessa. Amma kun ajandaa biraadha. Kuni ajandaa biraa. Irreecha waan ta'eef keessan galu. Garuu waa'ee siree irratti dhiiraaf dubartii